Christian manjirenya madala mojinkenya Christian manjirenya madala mojinkenya no wale makajra akal demne sagenya kapto konu dabachisa mojinkenya no gabachisa kapto konu dabachisa mojinkenya kunu gabachisa kapto konu dabachisa numarat kunu gabachisa Christian manjirenya farfademiti isan farsitay argamu natila bamefmiti jiran yomu bekamu afan konis lalabefmiti jirade yomu argamu amanas fakadefmiti ijakan raegamu gafto konu fa yesusi Gooftaa maqaansaa haa eebbifamu. Har'a sagalee waaqayyoo keessaan mata duree tokko irratti si wajjin haasa'a. Inni kun dheerata addaan kukkutee haasa'a. Isa kan har'a kutaa tokko akka kutaa tokkotti hin qabadhee dhiyaadhe. Waaqayyoo maqaansaa haa eebbifamu. Dursa mee mataa keenya qabannee waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo waaqa hundumaa dandeessu maqaan kee haa eebbifamu. Warra na dhaggeeffatan ati isaan hubachiisi. Anas akka ta'utti hubachuu akka danda'an ayyaana keetiin jechoota yaa waaqayyo isaan ittiin hubachuu danda'an ayyaana isaan ittiin hubachuu danda'aniin dubbachuu kan danda'u ati na gargaari kan hunda waan gootu ulfaadhu maqaa Yesuusiin ameen. Wanti irratti dubbachuu barbaade waa'ee raajotaati. Har'a addunyaa kanarratti haa ta'u akka biyya keenyaatti haa ta'u raajonni humna waaqayyootiin hojjetan hedduunis otoo jiranii kan tattaaffii mataa isaaniitiin yookiin immoo waaqayyoorraa kan hin taane ni jiru. Warrumti waaqayyoorraa immoo humna fudhatanii hojjechuu calqaban waaqayyoorraa ayyaana fudhatanii hojjechuu calqaban guyyaa keessa yeroo fedhe ta'u yeroo ayyaanicha gatan yeroo itti humnicha gatan in argina. Humnicha gatuun garuu maal akka ta'e si wajjin dubbachuu barbaada. Haa ta'uti isa kanaan wal qabatee yeroo baay'ee dogoggoroota ka'an argina. Akka gaaffiitti kanan kaasee irraan kaanu waan tokkodha. Innis raajonni sobdoonni dinqii hojjechuu danda'u moo hin danda'anii kan jedhudha. Namni tokko otoo waaqayyo wajjin hin jiraanne otoo harki waaqayyo wajjin hin jiraanne dinqii hojjechuu danda'u moo hin danda'anii kan jedhu irratti dubbadha. Isa kana sirriitti kutaa tokko hanga kutaa afuriitti kan qabatedha. Gabaabseen har'a si wajjin dubbadha isin immoo sirriitti na dhaggeeffadha. Isa kana immoo ani isinitti kanan himu sagalee waaqayyoo irraa. Dursa sagalee waaqayyoo keessaan dubbisa. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irra kan jiru dubbisa akkasidha. Isin garuu Hafuurri qulqulluun yommuu isinirra bu'u humna godhattu. Yerusaalemitti Yihudaa hundumatti Samaariyaatti hamma handaara lafaattis dhuga baatuu koo taatuu isaaniin jedhe. Bakka kanatti yeroo itti gooftaa Yesuus Kiristoos akka isaan humna fudhataniif yeroo itti duuka buutota akeekkachiise argina. Yeroo itti isaan ajaje argina. Hojii tokko hojjechuudhaaf humna otoo fudhatiin hojjechuun hin danda'amu. Namoonni baay'een calqabaniiru garuu karaa tafu. Namoonni baay'een deemsa calqabanii karaa tafan. Namoonni baay'een hojjechuu calqabanii karaa tafan. Sababni isaa maali? Humna malee ba'an. Kanaaf humnicha fudhachuudhaaf maal gochuu qabdudha bakka kanatti? Maal gochuu qabdu yoomidha kan isin fudhattanedhaani yommuu itti hafuurri qulqulluun isinirra bu'uudha. Hubadhaa bakka kanatti. Kennaa hafuura qulqulluu miti.
yommuu itti kennaan hafuura qulqulluu isinirra dhufuun jedhu yoomi yommuu itti hafuurri qulqulluun isinirra the person of Holy Spirit inni mataansa hafuurri qulqulluun abbaa ilma hafuura qulqulluu keessaa hafuurri qulqulluun yommuu itti isinirra bu'u waaqayyo yommuu inni itti isinirra dhufu jechuudha. Waaqayyo yommuu inni isin bira dhufu jechuudha. Kanaaf gara raajotaatti yoon isin deebise raajiin tokko raajumti dhugaan tokko gaafa hojii calqabu ayyaana waaqayyo isaa kenneen akka ayyaana waaqayyo isaa kenneetti gaafa calqabu akkamitti jalqaba yoo jenne waan sadiin calqaba. Waan sadiitu isa biratti argama humna kana fudhachuudhaaf. Inni tokko maal? Humna waaqayyo isa inni fudhate kana. Lammaffaan immoo maalidhan? Argamsa waaqayyooti, God himself. Inni sadaffaan maal inni? Ulfina waaqayyooti. Kana qabadhaa. Namni tokko kennaa yommuu fudhatu, raajiin tokko kennaa yommuu fudhatu, wantooti gurguddaan nuyi beekuu qabnu namicha san biratti practically kan argamanan isinitti hima. Tokkoffaan humnicha inni fudhatu san. Lammaffaan ulfina waaqayyooti. Sadaffaan argamsa waaqayyooti. The power, God's presence, and God's glory. Isaan kun sadan nama kana wajjin jiru. Gaafannumna kana fudhatu. Bakka kanatti akkuma arginu yoomi kan isin humna fudhattan jedhaani gaafa hafuurri qulqulluun isinirra dhufuudha jedhaan. Holy Spirit. Hafuurri qulqullu, it is not the gift of the Holy Spirit. Holy Spirit himself come upon that person. Bakka waaqayyo jiru immoo argamsisaa jira. Bakka waaqayyo jiru immoo ulfinni isaa jira. Isa kanaan argamee kennaa kana namaaf kenna. Kana booda namichi kun ittiin hojjeta. Akkamba bakka amma hojii ergamoota boqonnaa tokko lakkoofsa 8 dubbisetti kanneen kana sadan argina. Jara taa'anii eegan kanarraa humni kun yommuu dhufu, ayyaanni kun yommuu dhufu wantoota kana argina. Waaqayyo achitti argameera. Holy Spirit. Waaqa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu isa jennu keessaa hafuurri qulqulluun he is God. Inni waaqayyoodhaan inni argameera. Bakka inni jiru immoo ulfinni isaas jira. Bakka inni jiru immoo argamsi isaa jira. Jira taanaan argamsa isaa jennaan isa kanaan. Bakka kanatti amma namoonni kan dogoggoraa jiran al tokko tokko gaaffii ka'u tokko argitu. Abaluu dogoggoreera jireenya abaluu sirrii miti gaafa isin jettanii dhaqxanii sagantaa tokko yoo laaltanii naafa diriiru yoo argitanii cabaa wallaanamu yoo argitanii du'aa ka'u yoo argitanii hin sobu irratti dubbatu malee hafuurri nama kana wajjin waaqayyo jiraa jettu. Inni kun dhugaadhaa? Dogoggoruu isaa arguu danda'u namoonni. Naafa kaasuu fi naafa diriirsuu fi du'aa kaasuu milikkita harki waaqayyo nama wajjin jiraachuu miti. Milikkita waaqayyo nama wajjin jiraachuu miti. Milikkita humna fudhachuuti. Ayyaana. The power is the gift. When the Holy Spirit come upon you, you receive power. Jedhameera. Yommuu hafuurri qulqulluu sirra dhufu humna fudhattaa jedhameera. Humnadha. It's a gift. Kennaadhaan. Then namichi kun yoo dogoggore maaltu ta'a? Raajiin kun yoo dogoggore jireenyi raajii kana hin eeggamne yoo ta'e maaltu ta'a? Waaqayyo qulqulluu waan ta'eef Waaqayyo qulqulluu waan ta'eef argamsi waaqayyo achii sokka. Kana booda namichi kun itti fufeen hojjeta? Hojjeta. Du'aa kaasuu danda'a. Naafa diriirsuu danda'a. Maaliif? He already received the power. Humna fudhateera. Inni maal godheera? Humna fudhateera. Itti fufee hojjechuu danda'a. Itti fufee dubbachuu danda'a. Itti fufee raajii dubbachuu danda'a. Itti fufee naafota diriirsuu danda'a. Humnicha fudhateera. It's a gift. Garuu baay'ee kan nama dinqu ulfinnii fi argamsi waaqayyoo bakka sana hin jiru. Bakka waaqayyoo hin jirre immoo du'a.
sittani maal bakki waaqayyo hin jirre immoo damma raqa keessatti kanniisa raqa keessa jirtu ijoollee waaqayyooti bu'aa kan qabu maalidhanni yoo jettani argamsa waaqayyooti jiraachuu waaqayyooti waaqayyo jireenya keenya barbaada tajaajilaan tokko yookiin raajiin tokko jireenyi isaa sirrii miti taanaan harki waaqayyo isa wajjin hin jiru kennaa qabaachuu danda'a hammamitti hojjetaa kanaan booda kennaa kanaan hammamitti hojjeta yoo jettani hamma gooftaa Yesuus deebi'ee dhufutti sagalee waaqayyoo keessaan bakka tokko isinii dubbisa har'a akka seensaattan isin wajjin haasa'a bal'inaan isaan amma kaase kana hundumaa sagalee waaqayyoo keessaa ilaala Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 22 kaaseen dubbisa guyyaa isa dhumaa sanatti namoonni baay'een yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneerra maqaa keetiin hafuurota hamoota baafneerra hojii aangoo maqaa keetiin baay'ee hojjenneerra miti anaan jedhu ani immoo yeroo sanatti matumaa ani isin hin beeku isin yaa warra hamaa hojjettanii ija koo duraa bada jedhee mul'inatti isaanitti hima jedheedha jarreen kun itti fufanii hojjetu hamma yoomitti hamma Yesuus Kiristoos dhufutti hin hojjetu gaafa soo nu maqaa keetiin raajiin dubbanne raajii qofa miti hafuurota hamoota hin baafne hafuurota hamoota baasuu miti hojii aangoo is the power the authority hojii aangoo hin hojjenne nu maqaa keetiin naan jedhu hin hojjenne deni hin jenneen anis hin beeku bada waaqayyo nu haa oolchu eenyu duukaa akka fiigaa jirtu ilaalladhooti waaqayyo jireenya keenya barbaada waaqayyo tajaajila keenya miti waaqayyo jireenya keenya barbaada har'a waldaan kiristiyaanaa iddoodhaa sochitootti hin jirtu tajaajila achi keessa jiru barbadeera namni sagalee waaqayyo namatti himu hin jiru dhaloonni amma fiigaa jiran kun dhaloota dinqiif raajii arguuf fiigaa oolanidha eenyu duuka fiigaa jirta jireenya nama sunii Kiristoosiin mul'isa Kiristoos namicha keessa hin jiru yoo ta'e neutiraaliin hin jiru du'atu namicha keessa jira du'a dhaalaa jirtaati gatiin qabdu kanaaf deebi gara dubbii waaqayyootti deebi sagalee waaqayyoo maal jedhadha sagalee waaqayyoo ilaala nama duukan fiigina haala kamiif deebii quubsaan haala wallaalchisa addunyaa dhibe kamiif deebii quubsaan sagalee waaqayyoo keessa jira kanaaf namni tokko ayyaana sirriidhaan hojjechuu jalqabe gaafa jireenyi isaa faallamu gaafa jireenyi isaa bushaa'u dhiisee waaqayyo biraa sokka achiin booda namichi itti fufee hojjeta namoonni gaafa bakka hin taanetti namicha sana argani yoo walitti odeessan lakkin jedhiiniin namichicha laali'ati waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu yeroon kun yeroo itti of ilaalludha bal'inaan kutaa lammaffaa keessattan isiniif ibsa waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa waaqayyo isin haa eebbisu lafa isin jirtanitti galatoomaa eebbifamaa